Kana booda jechuudha shamarran biyya Arabaa jirtan kamiyyuu manni akka kanatti kan tokko itti dadhabee kan tokko itti dafqee jireenya isaa chaalenjii isaa biyya Arabaa keessatti dabarse tokko immoo abbaa mana namaa hooqee jaalalaan qabee mana naafarrami yoo jedhe jechuudha. Mee hagam akkam namatti dhagahama keessuma keessa shamarran biyya Arabaa teessanii mana ijaartan sinii dhumate bakka anamma kaayyoon koo kana booda maalire jaarsa jaartii qabu mana qaban dhaqeen giddiidhaan itti gale naafarrami mana jechuu kana bakka maaltu umurii ko biyya Arabaatti muxut godhee na ficcisiise maaltu cinqatii madaamee ta'aalii roohii neezilii erga'ii shiilii waddi jiibii guumii ta'aalii midri ushuu haada jannan maaltu nagashime anamma har'a hamilee godhadhee dhufe har'a jechuudha mogoleen kiyya jabaate yoon siniin jedhe namoonni tokko maasoof daabe maaloodha kun jecha fokkisa no anamma har'a hamilee godhadhee jira na gammachiisee jira maaliif yoo jettan tokko mana itti laffaate haa ijaartu ana qeetanii abbaa manaa ishee sossobadhe xilliqitti jedhee akka ayyuu kana ija koffaxatti itti godhee mana naafarra jechuun qaba nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya. Ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u har'a maal seetanii Sumayyaan yaada bareedaa wayii tokko fiddee dhufte aartee jirti jechuudha aarte ineekoo jette amaarinyaan ineekoo Araba ሀገር ሰርቼ ለፍቼ ቤቴ አሁን የአዩስም ይገልበጣል እንደዛ ነው ገረገልቸ መቹን አከሰምት ይገልበጣል ጀቹ ማለት አማርኛን ወደ አዩ ቤቴ ወደ አዩስም ይገልበጣል ያኒ እትገረገልቸቹ መነት ፈካት አማርኛ እንደዛ ነው እኔ የኔ አማርኛ በደንብ ጥሩ ነው ሲሙ ናገፈዳ አማርኛ ሲኒት ኦዴሳን ጅራሚቲ አማ ኦሮሚፋ ሲኒቲ አማ ጀቻ አዩ ሱመያን ጀተ ሲኒቲ ሃሳውን ጅራ ጀቹን ነሞኒ ቶኮ ማሲጋሼ ከን ጀተንቱ ጅራ አኔ አማርኛ ዱቢሴ በር አማርኛ ዱቢሱ ጅራ አማርኛ ዱቢሴ ማለን ጎዴ ሴታኒ ኮሜንቲ ጀለቲ ሱመያ አብሽር ይሄቴ አብሽር ያንቺ ኮ ጎታይቹ ማልጀቹ ደጁ አማርኛ ዳን አቲ ጎታ በር ati goota የእናት ልጅ ናት ጀው በቃ ዱብሴረ ዱጋሰን እንጂ ዱብሴር አንቺ ሱመያ እኮ ጎበዝ ነሽ የእናት ልጅ ናት እንደ አዩ ማልጀደን ጀው አዩኒ በገዩ አዩ ትሙላቲን ካን ኢረተካ ጎቴቲኒ ኤሌስ ቢላ አለፈ ቡስቱ ijoollee ke irraa eeggadhu jedhu jechuudha amma immoo har'a Sumayyaan mirrirrirrirrir jettee gubachaa jirte jechuudha anillee etteeni dhugaan saniin amma qumnuma gara sinitti odeessa waaqa garaana nyaatte moon takka ammoo jechuu anaan sodaadha amma irra akkas nu godhaa laatifaa jechuu garaan kiyya immoo bishaan na taate maal jetti beektu Sumayyaan abbaa manaa kiyya jette Saidoon kiyya mana wajjiniin laffaane biyya Arabaa keessatti umurii keenya guutuu chaalenjii baay'ee keessatti argitanii jireenya biyya Arabaa namni hin beekne jirtanii gubaa biyya Arabaa namni hin beekne jirtanii achi keessa gubannee rakkannee borummoo nama taane ilmoo keenya waliin guddifannaa akkasuma jireenya keenya waliin gaggeeffanna jennee mana bakka adda addaarraa waliin bitanne har'a garuu ayyuuni akkuma warra kaan sodaachisaa jirtu Saidoo anis sodaachiste mana gara maqaa kootti garagalchee jechaa jirti jette amma harka ishee galchee jira kaartaa yoo jettanii mana yoo jettanii ሁሉም ጠቅላላ ጀተካ ሁሉም ጠቅላላ የአዩ እጅ ገባ በቃ harka አዩ galche hela argitanii dhugaan siniin je ana akkamitti biyya Arabaatti laffa'ee ka'ee mana koo keessa inna maal goonere amma Gondor amma mana sileeyu diigame Gondoritti ijaaramuu danda'u isheen immoo asii simbiran ufuu jette sitti mul'atu jetteetti ijoolleen immoo maal jiru beektu komentii jalatti isheen ani kana booda sileeyu sitti mul'atu almallesim wede Saidoo almallesim iddoo isheen jetteetti achirratti immoo maalan deeggara beektan sin immoo ani immoo maalan deeggara bakka edda almallesim jette erga ittiin deebi'u jette achumatti ilaalee jechuun mana biillaa beetii Sumayyaaf Gondor keessatti ijaarraa dhugaan sinii je walitti qabnee Sumayyaaf mana Gondor keessatti ijaaruu qabna malee ayyuun mana malee taa'uun qabdu maaliif ayyuun jagna bakka namni jagna jechuun nama takkaati yoo ati waa balleessite
godhee ilkaa sirraa lafa buusee ichi darbatu jechuudha. Kan immoo maal gochuu qaba namni tokko mana miti lubbuusa aarsaa godhee uf harka kaawwachuu qaba. Kunuunfachuu qaba. Amma kana booda Ayyuuf maaltu mala yoo jettan Sumayyaan illee aaraa jirti. Hin aariin bakka sabbata sagal sittaayidhu Sumayyaa dhugaan siin jedhe. Sabbata sagal sittaayidhu anatu jedhe maaliifi obsi bakka. Maalu kun kanuma jiru addunyaa kanarra asii ufaama darbaa abbootiin keenyi akaakilee fi abaabileen keenyi niitii lama fuudhaa deemaa jiru. Aniyyuu kun maaltu mana namaatti na rakkisa jechaa jira. Dhugaa Rabbi anama yaa Rabbi na gargaarati gooftaati na gargaari siin jedha. Dhugaa Rabbi anama tokko ijaartee dhaqee galuu barbaada ammaan maaltu na rakkise mee? Maal na jannaqee dhugaa Rabbi ibsiin namaa bar qeensa dibatee qeensa bitatee dabbaa bitatee maal godhatee fataa zana harkisaa laamuccee fakkaatti biftisaa laamuccee fuullisaa laamuccee fakkaata warri kun warra aaran argine warra gubaa mana namaa keessaan agarreedha waan ta'eef akka Ayyuu kana bakka sadafintit fantat jedheen abbaan barbaadde biyya Arabaarraa hojjette abbaa manaatti mana ijaartee abbaa manaa bakka akka kanatti ana akka kanaan barbaada jechuudha akka Saidoofiin Sumayyaa kana akka Saidoof Sumayyaa kana mana Adaamaarraa Finfinneerraa eessarraa bibbitan kana jechuudha. Isa akkasii gaafa argadde wayyoo anis jechuudha asirraa shi'eenirraa qeensa bitadheen jechuudha. Fataa zana kiremoota kana babbareedo meekappii kana wiiggii kana bitadheen fataa zanaa jedheetani maal areeda kana qaqqabde irrikoo xiqqoom akka areeda kana qaqqabdee laphee kana susukkuumte maal jette nam bishaan ta'a irri takkaateen jechuudha. Bishaan dhugaan siniin jedha bakka irra deemuu dandeessa jechuudha. Akkas gootanii abbaa manaarraa naafarrame maqaatti naa jijjiirii jette sasaan wajjiniin ama'anii fidanii dafqanii qotanii qofforanii haa ta'u warra biyya keessa jiran haa ta'u haa qotanii haa qofforanii haa meesanii maaliyyuu haa godhan jechuudha. Maal nagashi anamma biyya Arabaa keessa asti gubadhee amma congaarraan bilbil jennaan asii waliin na waadamu jira jechuudha. Kanaafu amma dhiisee galeen namni kamiyyuu si haa milkeessu naan jedha. Amma dhiisee galeen anis akka wanti kana gochuun qaba akka Ayyuu kana jechuudha. Maqaatti naagar waan qalbii seetanii ijoo biyya Arabaa waggaa meeqa teenye mana ijaarra amma uga mana ijaaruu hin dandeenyu ana mana xulfaatee jira dhugaan siniin jira mana umurii koo waggaa meeqatti amma umuriin koo 40 guututtuu mana ijaaruu hin danda'an dhugaan siniin jira waggaa meeqa waggaa 30 jedhee ijaaruu danda'e Finfinnee keessatti Adaamaa keessatti miliyoona meeqa birriinoo yoo erginu bishaanuma taati boolla lixxi ta'ee samii xool baate ta'ee lakkaa'amtu lafa caanan natti laachuu isaanii malee iddoo isheen buutuun argu. Kanaafuu jechuudha isuma akkasiitti laxxa jennee simee qayyirilii wede simee qayyirii jenna gara maqaa kootti jijjiirii jennee lama bulla bakka lama buluu barbaada waan ta'eef akkasitti lama bullaa malee kanaafuu maal jechuu barbaadeeni yaanni Ayyuu bareedaadha. Sumayyaa immoo siyaa jajjabeessu yaa habiibtii jajjabaadhu maaleesh bakka waliin gaha namni tokko qabeenya walitti qabee irra taa'uurraa yoo waliin gahe bareeda jaarsas waliin hageenyu aadaa walittaa godhannu warri gamaaf gamanaa kuni jarri lacheenu jechuudha. Kan akka Sumayyaaf kan akka Ayyuufaa jechuudha. Nuti gosa lama mitiire walitti dammaramne qabeenya walii hirree wal tabaabbarree jiraachuudha. Kanaafu Sumayyaa obsasiifaa kennu Ayyuu unkaan taaddalech Ayyuu baga gammaddensiin jedha bakka Saidoon moo maal siin jennare jabaadhu dhugaa Saidoo qabattoo kee geeqqee garii dhadhu lamaan isaanii gidduutti ati girri dhiisii dhugaa siin jedha jabaadhu dhugaa Rabbi gootaati dhugaa goota jaalalaa maashaallah fataa jedhamee dhugaa Rabbi fataa itti mitiiree amma har'a sin kofachiiseera je'ee yaada dhugaa Amaarinyaa Orominyaa walitti sinii naqeera nagaan naa oolaamee dhugaa Rabbi ganaan misaa hojjeta badii balau.